إسن اللي ياتا عن الرن ديكر تنجيتي نافي oda madda yookaan hadir dura wanni haasawamnu tagartee rakkoo keessa jiru narraa xumuramuu qabdu maali araarama dastuutii fi kennaadhaati. Isa keessaa dhufuunu kun nageenyi barbaada jaalala nageenyaati. Namni beeku gaani beekaa yoo gartee wallaalaati malee namni kun hundi sammuu nama takkaamti walirra yaaddi. Assalaamu alaikum akka hordoftoota hundi sana qabdanii fayyaa ladan saadha. Naga alhamdulillah nuti kee qabna amma turlee gaa viidiyoo isin marraan turree arra garuu waan asitti argamneef gartee gaa naafi shaakii tokkollee shaakillee dhufu jira waan asitti argamneef waa'ee dhimma Nasruutii fi Khadiir yookiin odaa maddaa saniif asitti argamna dubbii san isaan gidduu ilaaluudhaaf haalaan nu dhibdee asitti argamna kanaaf gaa anis viidiyoo tan dura gartee hedduu takka yeroo hedduudhaan dhawameetiin jira. Arramoo afaaniin gartee obbolummaa jechuun san waan hin ta'iniif obbolummaa dhugaa san gartee dagaagsuufiin asitti argame mee akkasumatti gaa anaa qofaa miti namni hojii jirus gartee Nasruunis hojii jira asumaan salaamtaa isin gaafatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maatii YouTube channel hundee seenaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu buleeyyan kiyya warri biyya jirtanis qabiyyaan baa jirtanis hundi keessan akkam jirtan annagaan qabaa. Egaarraa hundee seenaa gaawwanni na biratti argamuuf isinis ni beektanii irra deddeebinee dubbachaa ooluun bu'aan qabu waan itti aanu fa'aa gartee akkatti nu jidduu dhumattutti gartee gammachuu yeroo harkanne fa'aa akkasitti isin garsiisuudhaatu nu caala rakkoo isinitti himurraa akkuma hundee seenaa isin ibsuu yaaletti gaa kana dura dhugaa anillee gama kiyyaanillee viidiyoo marree isaanillee viidiyoo marree viidiyoo sanillee akka maramne anumaatu didee waa'ee kilippii fi sirboota fa'aa hojjechuudha jecha gaafsan hundee fi shaafiin jechuun bakka bu'anii Khadiirsan naarkaa fuudhanii nu bakka bu'aa yoo inni takkallee kan uumamtu taate nuutu abbummaa fudhataa nu masulummaa fudhatana suruyaniiti. Anis gaa ilma namaa kana yoo gartee haasawaa yoo ta'e waan fedhee eegatti seente beeyte malee waan beeytu. Aboo yoonni asii gabbee rakkoo dhufa jeetillee isaanitti dubbadheetiin aboo yoo wanni takka dhufte nuyi nurra dhiisi jechuudhaan naarkaa fuudhan gurbaan sanillee akka gabbee waa rakkoon irra fideen qabu wanni nuti itti xiyyeeffanne sanillee xumuramtee galma geessee sirboota jennu sanillee maxxansine isin gallaqifne agartanii jirtan jeeti yaada shaafiilleen akkasumatti dhufu jira dhugaadha ammoo tana dura waan hin jechuu barbaadee jira wanni nan dubbachuu barbaadee isaanillee kaameraa kana duratti illee tuttuqe maali yoo jettan isinillee yaada kana irra na deeggartan jeeti. Naafi odaa maddaa yookaan Khadiir dura wanni haasawamnu tagartee rakkoo keessa jiru narraa xumuramuu qabdu maali araarama dastuutii fi kennaadhaati. Maalii fi kennaan kun nama yeroo hedduu na cinaa dhaabbate itti deebi'ee immoo nama nu jidduu haasayeetu jira jechuun namni naafi kennaa jidduu haasayee eenyu isinis ni beektan taajuudha. Akkasumatti eegaan hin qabame namni dastuu mana kanaa fuudheetillee wallaane taajuudha hedduu na gargaare manguddummaa walitti nu fayyisuu keessatti qooda guddaa qaba anaaf kennaa jidduu taa'ee namni walitti gartee nu fayyiselleen taajuudha. Kanaafiin taajuu sanillee dabalannee taajuma sanii wajjin haasofni sunis fuula dura anuma eeggata waan ta'ee jecha abbaa biraan qabu waan ta'ee jecha hundee fi shaafiillee oguu dhufe akkasumatti gartee mari'annee taajuu biratti argamee taajuu wajjin illee mari'adde qabeenya miyyoo sanii habade bakka deebifnee fi gurbaalleen bakka ittiin deebisaa gaa isintuma guddootu harkaa qabaa jee jira. Isallee waliin gatteenyee jechuun mari'annee akkam goonaa akkamitti gartee akka bultii isaa keessatti deebifnu akka mana isaa deebifnu akka waliif fayyifnu dura tanafirraa xumureetiin takkittiin haftu yeroo san rakkoo anaa fi odaa maddaa yookaan Khadiir jidduutti hafte immoo akka isaan haasawanitti waan isaan bira qotuu danda'u hin jirtu ni xumurraa jeetii yaada. Tanaafuu yaanni yookaan tartiibni ana keessatti uumame na keessa jiru isii tana maaliif yeroo isiin tun xumuramte kennuma sanuu dastuma sanuu inshaallahu taala walii waan kana firraa xumurree gartee odaa maddaatti bu'as deebine immoo isaanillee mangudduma tanaa wajjin haa waliin irratti hirmaannu jechuutu yaada kanallee anillee na yaachisee takkanaati gaa hordoftoota kiyyaa. Galatoomii duuka yaada bareedaadha. Gaarree tummaanuu sammuu kanaatiin gartee yaadni kee homsi dhagaamee kana yaaduun kee tokko
hedduu tokko waan gaariidha. Bar wannan kana yaadeef maali beektaa? Amma manguddoo biraallee hin qabu. Nama biraallee gartee biyya tana keessa namni dalagataa yookaan namni gaa'ilmaan qabu maatii qabu hedduu gattaa'ee nama jidduu haasa'uufis bakka takka deemuufis hedduu rakkoodha. Kanaaf yeruma amma haasawni dhufee haasawni dhimma kiyyaa kun jiru kana rakkoo jirtu ta biraa san tana dursitu san furee tiyyayyoo as deebine kennuma sanuu waliin taane waan kanarratti manguddummaa san fudhannee xumurraa jechuu barbaadeeti. Maaliif isinirraa illee ba'aa nama eenyurratti hin buusuu barbaade beektaa? Kennaa irratti maaliif obboleessa isaatiin yoo isa dhaga'e yoo hin dhageenye dhagahuun dirqama. Yoo hin dhageenye akka namni gartee nama hin dhageenye ta'e ta'a innillee hanga dandeettii isaatti obboleessaa haatti dubbatu isin keessatti haa hirmaatu akka manguddummaa sanitti kennaallee jechuufiin haasoo kennaa kana rakkoo kennaa amman tana isa qabdu tana dura tana xumurraa jechuudhaaf akka mana taajuutti argamne taajuu wajjin illee mari'annu barbaade beekte inshaallah gaa hordoftootaafis akkasumatti ati taajuu bira yeroo argamne yoo rabbi viidiyoo gartee haalarra jiru marree fi awwaan mashaakilaa fi rakkoo tan keessaa bahuun barbaade dhugatti haali keenya beekta. Yaadni yaada haalaan bareedaadha. Oduu takka nama dhageessee ati oduu tun dubbatiin gartee haasoo kana haasoftee kana gartee seqee isaa dhufuunu kun nageenyi barbaada jaalala nageenyaati. Namni beeku waan beekaa yoo gartee wallaalaa ta'e malee namni kun hundi sammuu nama takkaa miti walirra yaaddi. Ati kanaan gartee yaada akkasii qabaachuun mashquula hedduu turte hedduullee nuufillee lafaate sirboota illee gartee hedduu takka gartee hawaayee kanatti illee hedduu takka shorokkeessine hedduu takka hundee seenarraa jettaa gartee adalaatuuf jettaa gartee hedduu takka gartee waan lafaate akkasuma lafaa jettaa fi oromoodhaa fi galanni keessa hin dhumu hammaasan biraa okkotee gartee yaaduma kanaa yaadni kun gartee waan silaa gartee manguddoon san gartee nutuu gartee ni haasawun jeen san gartee nu duraa gartee kanatti haasawuun keessan oduu gartee inni nu dhufne gartee akkasitti ibsuu qabnaaf hordoftoota keenya jettee gartee akkana baasuun kee kuni nama gartee an akkana kiyyatti nama yaadu jedheetii yaada akka nama gartee mangudduma sanuu gartee haffaattuu duraan eeggatuuti naga barbaadu ati dhugaa abbaa ilmaaniiti nama gartee nageenyi fedhu abbaa ilmaanii nageenyi bareedaadha. Kanaafuu kana yaaduun keetu gartee sammuu qabeenyaa hedduutu kaas dinqisiifadhee hedduutu kaas galatoonfadha. Haalaan namni ni jiraan dhimma namaa kun beeka walumarra akkuma gartee sammuun namaa fuula namaa addatti sammuun namaas adda. Yaadni kee yaada hedduutu akka gartee jaalatamaadhaaf fudhatamaadha. Ati nageenya kee jaalachuudhaaf gartee waan si keessa ibsachuudhaaf akkasitti jira kana hedduutu akka gartee annatti si gammadeetiin jira. Haalaan galatoomee siin jaa hordoftoonni keenya akkuma kiyyaa kana yoo gartee ni gammadan jeetii yaada. Inshaallah ni tolti wallahi. Addunyaa kanarra akka hedduu nageenyi gartee akka dhuunfatti haasa'u akka biyyatti haa ta'u murteessaadha. Namni nagaa qabuutu deemee waan takka dalagaa nama nagaa qabuutu taa'ee qalbii takkaan firii ta'ee jiraata jechuudha. Namni nageenya hin qabne egaa namni nageenya hin qabne maal godha dhiiroo waan isan akkamiin jettee yaada kanaan firaa xumuruu fedha gartee tiyyi duraas dhugaadhaan namoota dhimma ta'eetii fi gartee silaa tiyyi dura gartee isaanii tahanaa deemte yaadtii san dhuma qabdiinaa sirrii jirta. Kannaanis dhugaa akka ilma namatti dhugaan lol dhabuun ni jira. Dhalaa kanaas beekee nuti obboleeyyan qabna obboleettii namni hin qabne jiru jechuudha. Miidhaa obboleettii sirra geessu feesu akkasuma mire inninis miidhamuun feenu isiis miidhamuun feenu qabeenya immoo tartiibaan gaddatteenyee waan isiisan waan isin irraa arsan deebisuufin maaliif dhalaan dirqama sun isaa hojii gartee siinuu dhalaadha. Dhalaan namni kun beekee nuti dhiira ni obsinaaf ammoo inni hatta gartee badillee yoo qabaate gartee waan san bara jaartuma isaatii meeshaan jaartuma isaatii yoo jaalanti san jiraatte jaalalaan namni jaalalaan nageenyi san jiraate waan waliin goon hin qaban jaartii ta'e gartee arraata tartiiba qabu nagayaatiin odoo mushaakilan goon amma idaa gartee ogguun viidiyoo takka gartee laaluu odoo isinitti hin dhufin arke hedduutu kan gammadee akka kiyyatti haalaan na gammachiise maaliif si gammachiisu na jette namni tokko gartee arra oromootii na bira dhaabbattan jettee galata oromoo san ibsite jechuudha yoo san hedduutu akka gartee dhiiroo arra odunooti dhiiraa kunis jirru gartee namni arra intalti dhalaa sanuu gartee
namni dhiirtillee hin jirtu san jaarsan jidduu ni jaanii bire. Kanaaf ayisiisa hedduu takka gartee haa galatoomtu. Fayyaa si harkuun fayyaatti fayyitee yaa namni kun nama eegsisanii yaadda hordoftoonni kun ni yaadda jennee yaana. Kanaafuu hedduu takka galatoomii narraa oo fixxee jirta gartee hanga gartee shaafiiruun gartee nun eeggannee gartee rakkoon qabu jetteeti gartee ifiif gartee kannite yaadas gartee burqisiiftee gartee nuun gartee katartiibarra gartee yaadumarra haasawaa kanaaf namni warra beekaa haasawaa jetteetu takka haalaan galatoomii siin jaa gaangattee kafeetti sidii qabatee galatoomii siin jaa hojjetaa asumaan gaangattee yoo dhaamsa qabaattees gartee annagatti hin jaanii. Galatarraa fi eegaa hordoftoota hundi seenaadhaa inshaallah shaafiin anatti illee bilbilee ture dura gaanamni mana biratti argame gartee hundeedha akkasumatti Khaalidoo Chukiyyaa YouTube chaanaaliin isaa ni beektan hundee seenaati. Akkasitti inshaallah taala shaafiillee nogguu dhufee yoo rabbi jee waliin deemnee waliin taanee mari'annee akkasumatti illee gara taajuu biratti argamuttis itti fufnaa isin jechuu barbaade yoo rabbi jee dubbii tana xumuruu irratti dubbii kennaatii fi dastuudhaa tana xumuruu irratti hedduu xiyyeeffadhee jira. Inshaallah gaa waan irra geenye isin biraan geenyaa isinillee du'aa kan gootaniif viidiyoolee isinii mammarraa du'aa nu godhaan isin jechuu barbaade hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.